Tole akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii keessummaan keenya har'aa kun nama ogummaa garaagaraa qabudha. Ogummaan inni qabu immoo maal akka ta'e keessummaa waliin ilaalla. Akkasumatti inni waliin tura. Baga nagaan turte daawwattoonni keenya keessummaa qabna jedhee ture. Mee ogummaa irraa qabdee maqaa kee ibsiitii yaada kennitu. Egaa baga nagaan riidan isiniin jenna galatooma isinis warri singuu studio yookaan singuutu baay'ee galatooma keessummaa godhatanii na dhiyeessuu isiniif galata guddaa qabdanii. Maqaan kiyya Ahmed Abdullah yookaan Ahmed Naannoyyee naan jedhanii naannoyyee sirba jedhamu tokko waan hin gadhiiseef achumaan naannoyyee naan jedhanii sirba aadaa Harargee naannoyyee jeeshokkoyyee tokko hojjeteen ture. Sanumarraa kaasee naannoyyee jedhanii na yaamanii nan beeynes haa baruu eegas mootallee qilbilee biraallee numaan hojjedhe akkasii kan inni itti daladdee guddate immoo guddina Harargee bahaa Harargee lixaa aanaa gammachiis gandaa Oomachoo yookaan laga jaarsaa jedhamtu intala xiqqaa tokko jira gaara lama jidduudha achittiin daladdee guddadhee kan inni itti barumsa baradhees gara mana barumsaa hojjisoo guddoo dhaatii fi durqaa guddoo bakka jaamtu kutaa shanii hanga torbaa durqaa guddoo bakka jaamtutti baradhee sanboota immoo dhiiseetiin Harargee bahaa dhaqeetiin Harargee bahaa hawwatar bakka jaamtu achitti barachuu eegalee achittiin barumsa kiyyaa irra caalaa isaa achittiin baradhee jechuudha. Oke, amma kana jettee eenyummaa kee ibsituu booda kallattumaan istuudiyooti si affeerre fi ogummaawwan yookaan immoo sirboota kanaan dura ba'an haa ta'u malee sirboota dhaggeeffataa ture keessaa naannoyyee fi hin deemnee dhaga'uutti ture. Meeshaan keessaa sirba hin deeminii jedha. Deemni sana sababa maaliitiif hin deemin nama ati hin deemin otoo jettu si gatee deemee jiramoo maaliif irraa kan kaate kan hin deemin jettee ooliste. Irraa kaasee ani waan gara artii akkaan dhufu na affeeree jira. Artiin tuni jalqabumarraa kaasee na keessa nafatiyya keessa jirti dur shaggooyyee tanaan jaaladha akka malee baadiyyaa keessaa halkan sargii namaa na waamanis waamuu baatanis waan akka. Bakka sirbi jiru irraa nafu keessaan nan dabala akka soofitaati. Dhageetiin tirkiidhaan humnaaniin seenee sargii sanitti naaffeeranis affeeruu baatanis niin sirba. Ganda keenyattis ta'uu baatus. Maaliif fedhaan sirbarraa qabu jaalala sirbarraa qabu artiirraa qabu kan ta'e. Osoon jootii gaaf tokko qabanii na hidhan maaliif shaggooyyee aadaa Amaaraa leellisaa jettan yaada jechuun aadaa biraa leellisaa jettan aadaa Oromoo maaliif sirbi jechuudhaan qabamee bultii 15 hidhameetiin jira. Maaliif teephii fi kanaas bakka fuudhanii bultii 15 irraa meedanii jiranii maali? Sirbaadhaa jira. Akkam jennee sirbina duuba jenna shaggooyyee sirbaadhaa jira walli isaa sirbaa jira. Akkam jennee sirbinaa maaliif akkana jettanii wanti sirbinu? Roomiyaa booddeen biilisummaa lattee booddeen biilisummaa wayii jennee sirbina. Akkamitti Oromiyaan booddee bilisummaadha jettanii Oromiyaan amma bilisan baadiyyaanii warra obboliidhaa qabee bultii 15 irraa meedanii. Maal jennee sirbina duuba yookaan jennee sirbuu waannee jennaan Oromiyaa hundaa saba tokko jaala sirbaadhaa jennaan eenyuun sababa saniitiin irratti hidhamee achirraa ka'ee gartee dirqiidhaan gartee wanni dhiibadhee gartee ittiin hawaan na fidaniif jaalala articha keessaa kaasee na keessa bultee sababa sanirraa durii kaasee waan hin barreessummaa galmanaa qophaa'ee ajandaa kana bara 1992 irraa kaasee mana barumsaatti wanni hojjette diraamaalee hojjette. Diraamaan nama hojjetu kuni dubartiin barattee isa kan dubartiin diraamaa hojjette. Diraamaan kun akka bagaarii jaallatamee kaameraan hin jiru yeroo sanii teephitti waraabame diraamaan kuni dubartiin barattee isa dheetti kan jirurraa ka'ee. Ati hin deeggartamoo mormita? Ani maaliif ani Oromiyaa booddee bilisummaadha jeetiin sirbee ni morme isaan booddee hundaan saba tokko hojii sirbii jennaan ni dide. Sababa kanaatiin hidhamee bakka bultii 15 mokorra na hidhanii na gadhiisanii
Ani hinjuu bochuu jallee gartee Oromiyaa booddee bilisummaa jeetumaan sirban wallisaa ture. Sababa kanarra fokkos narra godhaniitiin achi ka'ee Harargee bahaa deemee magaalaa Hoteelitti barumsa fayyee eegale. Achi ka'ee nammallee barumsa achitti osoo barachaa jiru hedduudhaan gartee fedha artii kun waan na keessa tureef dhufee jalqaba Badru Ibroo fa'aa wajjin wal qunname artistii Badru Ibroodha. Dur kaasxaan baay'een jaalladha ture. Isaan wal harkadhee dingata isaan karumarra wal agarreetiin Badru jennaan qabee fuudhee manatti hin galle. Achiin booda ammaas Umar Gobbeetis osoo hin galatoonfatin warri nu dabarre Umar Gobbeetii fi Badru Ibrooti. Yeroo sanatti amma eegaan as dhufe booda isaaniitu an calliseetiin sirboota Aadam Abukaraas sirba kan inni sirbu na dhaggeeffataniiti ati sagalee bareedaa qabda maaliif sirba nuti inni naan jedhan an fedhiin sirbaa gartee haa qabaadhu malee inni sirbeetiin bakka tana gaajee jaallu kanaafuu sirbaa Aadam Abukaraan wallisa mee wallisii naan jee jennaan Guyyamoo halkanii wallaale raanii ukaamsina jaamsina agoogayaanni roobni na cholleessuus beekee kaysaan galuu afigaa dullee cayaatti raangoru na ajjeesuufillee wal maari'ataani bitaa namni yaaduun dhagayuu gurraanii sirba joon ogoraa sagalee bareeda qabdaati walli siyyan gitaara akka qabanii mee hayni naanjee Badru fuudhee Faraansulee biraan na dhaqee mee sirba eenyutti sirrii dandeessa naanjee na gaafannaan sirba Abdii Ibraahimis ni yaalaa jee wanni isaa Faraansuleedhaatis sirbitu malee naan jennaan sirba san Faraan meeshaa fudhatee gabba'ee dalagee namni maallaqa si gaafate hin jiru sagalee tanatti uummataaf gartee oomishuu barbaadna artistii barbaadaa jiran dirqama keessa hojjechuu qabdaa jira haya jeetiin naayini hundeetee warra fe'isaan cufaa barnoota fiyyaa ta'ee osoo taa'iin qofaa ballamaa qaabneetiin bijjeeffadhee dhufaa sirba kana remixii hojjedhee Faraan irratti kilippii illee qabaachuu baata oduudhaan yuutuubii gubbaa jira. Sirba kana hojjedheetiin edaa sagaleen ta'e sirbaanii taatii mul'achuu nan dhagayamee achi booda immoo ati sagalee bareeda qabda jedhee Badruu fi Umar Gobbeen naannoo iyyee tana naa hojjetan. Naannoo iyyee tana Badruun gitaaraan fidee maari martuu naannoo iyyee hoonna sirbii shaagooyyee sirba kana Badruun anuu sagalee qabaadhe akka reetan silaa sagalee ati qabaadhe waan callisu muti ani gadi amati sagalee suuraan hin qabneef hundama waan sanaan illee ajaa'ibsiifadhee kanan ture kanan dura waan gaarii hojjette jiraatu isaan hojjetu sirba kanaa jedhanii lakkii ani sirba kiyya sagalee xiyyeetana namni dhaggeeffatu hin jiru jennaan lakkiin namni si dhaggeeffataa sirbii jedhanii kanaafuu anaa hojii yoo namshan na dhaggeeffate na gayaa hojii ka'ee Umar Gobbeetis na fuudhee giddii daanyee bira deemnee shaggooyyee tana hanga tokkos Umar Gobbeetitti dabalee akkaan itti gartee riitmiidhaa fi wanni kanaas meejaraa fi riitmiidhaa fi wanni kana akkaan beekuus Umar Gobbeetiin naayiniyaan oktaava kanaas waan inni ta'e hin beeku riitmii waan inni siin taate hin beeku akkana jee Umar Gobbee seenee na agarsiise akkasiin laalladhee gartee shaggooyyee tana sirbinaan shaggooyyeen bareedaa ta'e bakka immoo micoonni jalaa qabdatan immoo an guyyaa lammataa hoggaan Badruu fuudhee deemu taaksumarra taa'eeti osuma gartee taaksiidhaan karaa yaa hojjetuuti itti dabali ala laasii goomarsii garaa raasii eeguun qabaasi nas sirbiinarraa baasi akkanasiin jettu gwaatii mammaramaa kottu yaa naannoo jee mammaramaa oomeenaa boonaayyee hoonna sirbii shaggooyyee siin jetti jee namni hundi garagalee nu laala taaksii keessatti akkanuma maraataa kana jimaa afaan guuttannee datteenyee gartee taaksii irraa kana gartee akkana jettaati isiin akkana siin jettaati akkana jetta jechaa giddii bira deemnee deeksasii godhaa achiin giddii bira deemnee shaggooyyee tana galchine ikraanis fuudhee galchine akkasiinii hojiin sun xumuramee kilippii Zaakir Abdallaatii hojjetee haa galatoomu
darajaa kana geenye jechuudha. Achi booda immoo sirbii hin deeminiiru. Itti boodaan gartee nama waa xiqqishoo iddaan namni nama deeggaraa namni nama dhaggeeffatu wanta juwaanii nu gaddeef itti dabalee jechuudha. Baay'ee kana isa malee illee namaan kaniin nama wajjin hojjedhe illee ni jirti shaggooyyee. Nasraa Gosuu. Hundi isaanii itti dhufna yeroo qabanne haa ta'u amma gaafa inni jalqabaa si gaafatte hin deemin jedhee maaliif ture kan jedhu sanii sababni hin deemin jettee sirbiteef maal ture? Hin deemin ishee kaniin inni hojjedhe ani seenaa dhugaati. Maaliif seenaa xiyyaa wal fakkaata. Dhiiftee haadha mana xiyyaa kan akka jaaladhu adda sangaa jira. Akka malee kan jaaladhu biyya biraa jirti biyya biraa deemtee kanaafuu dukam nama wayii ilaaluudhaaf hiriyaa biyya wajjin dukam deeme dukamitti addee artistii deeme Caaltuu Maammattee jedhamtutu achi jira gandi bukaatotaa san keessa hoggaan itti kaane hin deeminaadhaa jette hin deeminaa jetteeti achirraa gartee sirba kana duraan qopheessitee lafaa qabdi na fakkaatti hin deeminaa jennaan akkasumatti argee mee maal jettee Caaltuu waan reefutti deebiin jee hin deeminii deemtee onnee toon fuudhinii haala jiruuf jireenya koonan dorinii hin deeminii deemtee onnee toon fuudhinii haala jiruuf jireenya koon boorisinii jette. Maaliif seenaa xiyyaa wajjin wal fakkaata waan ta'eef sirba kanaa hojjetaa as gamiin jeeni. Isii walaloo yaadaloo isiin naa kanneen walaloo fi yaadaloo isirraan fudhadhee dhufee hanga tokko gartee mataarraa hanga tokko itti daddabalee jechuudha. Itti daddabalee sirba kanaa sirba guutuu taasisnee hojjennee hin deeminiin ture immoo dhugaa akkaniin jaaladhu qaama kiyya tataate qaama kiyya gartee harka kiyya mirgaa tataate Samiraa Jamaan biyya biraa waan jirtuuf deemchisiidha akka malee dhannan roorrisee akka malee dagartee miidhamaa jira isii dhabuudhaan jaalala isii wajjin dhabuudhaan kanaafuu seenaa kiyya wal qabsiisee hojjedhee jechuudha sirba kana. Haa ta'uutii seenaa irraa yoo ta'e Samiraan jalqaba jaalala waliin haala turtanii akka waliin turtanii akkamitti egaa waliin turtanii deemtee booda immoo akkam waliin jirtu ati laangaa irraan tanaa waggaa wal fuunee bara 2007 wal fuunee achirraa kaasee 2007 irraa eega wal fuunee hanga 2010tti waliin jaalalaan jiraachaa turre ilmoo qabna intala takkaraa qabdi intala illee haadha isaanii haadha isii wajjirti isii walumaa galteedhaan ni deemaa jennaan walumaa galtee ni gaggeessee yeroo sanii ammoo naaf ilmootilleedhaa na gargaartilleedhaa galanni siif haa ga'u achirralleedhaa eegateen bineensannillee narraa challifne haasa'uu waan qabna ammallee gartee abdii isiitiin hin deemin jee gartee akkuma deemtetti inni dhufti jeellee isii eegaa jira jechuudha. So kanaafuu ishiin haga deemtee jirtu kanatti hojiiwwan rakkoo garaagaraatti suuqii akka dhaabbattu kan ta'e amma tolmaan ishee kun dhuftee booda waliin jiraattu bifa kamiin amma hariiroon keessan akka hamma kana ishii dhaabbattee muuziqaallee hojjettee uummata jaalala isheedhaaf qabu kan jaalala ishee ibsuudhaaf jecha dadhabbii hamma kanaatiin muuziqaa isheedhaaf hojjettee uummata biraa geessee jirta. Isheen immoo haala hamma ati hojjette kanatti gammaddee jirti. Isiin laangammaan tanaa rileeshinii keenyallee gaariidha. Jaalallee gartee jaalalumaan jiraachaa jirraa waliif bilbilaa wal dubbisna. Garuu sirba kana footoo isii irra kaa'ee YouTube irra maxxansuu hin jaalanne isiin. Maaliif footoo xiyyaarraa buusuu jette maaliif sooshaal miidiyaa irratti illee fayyadamtu ishee. Footoo isii piroofaayilii isin godhattu footoo isii daagattee dhimmoorraas sooshaal miidiyaa gubbaan keessu poostiin gootu akka dubartoota kaaniitii miti. Kanaafuu footoo isii daagartee cirra sirba sanirra kaa'ee YouTube irra kaawwatuutu qirrisii godhe natti mufatte.
buusii jettee gartee saniif ittillee gammaduu baattu ati walumaa galatti karaa muuziqaa kana karaa gartee artiidhaa kana akkaan itti fufu fedhan qabdu isiin. Garuu ani immoo waan artiin na keessa jirtuuf jecha na quphuutii nan callifsiif nan teessisiiftuu itti na oofaa jirti. Isiin ammoo inni isii gammachiisu osoo gara amantaatti gartee artii tana gara amantaa jijjiiree gartee gara nashiidaa fa'a. Akkasitti deemee itti gammatti. Jeetii yaada. Isheen waan ishiidhaaf dalagde kana dadhabbiin kee dhaga'amu yookaan hafeetu malee bifa muuziqaa kanaan hojjettee akkas suura ishiis akka ishee faarsitu dhufeetu fakkaata. Gara muuziqaa gara gartee artii kanaan akkaan itti fufuun jaalattu jaalalawwan qabdatti fakkaata. So ati immoo fedhiin kee immoo akkuma jalqaba daa'imummaa irraa qabdee ibsite sana fedhii artii sireessi jira. Haa ta'u haga kanatti ishiin YouTube irraa waan kana qabu jettee guufiin si gaafattu ati waan sana raawwachuudhaaf keessi kee fedhii qabamu akkasumatti akkuma jalqaba hojjettee YouTube irratti yaadishiidhaaf qabdu kana achirratti gudunfite sana ittaafa booddeetti murteessite. Egaa wanni kuni maal seete abbaa warri YouTube kuni agirmantii qabda tokko wajjin sirba tokko geessitee sirba kana achi geessitu waliigaltee goota. Waliigalteen tuni maal jetti namni gartee yoo wallisaan kun sirba kana gannaawuu si jee qarshii 50,000 akka adabantu achirra waliigaltee mallatteessiteeti kan bitu yooni nammaan tara keessiin jettu kanatti dhaqee gannaawuu si jee kalii sirra naa kaa jeeti waliigaltee godhe arrammoo achirraa gannaawuu si jee qarshii 50,000 adabamu kooti. Kanaafuu haala ammaan tana jireenya ammaan tanaatis ni beekta. Isin maali hanguu footoo xiyyaas isiisan maaliif footoon xiyyichirra teesse wanta juutu dhagahame footoon isii keessaa ba'uu barbaaddi. Kun ammoo guutuu sirbaa yoo YouTube irraan bu'iin hin ta'u footoochirraa kaasuun hin danda'amu. Kanaafuu 50,000 adabamee abbaa YouTubeetiif gartee agirmantii san diigee waliigaltee san diigee buusuudha. Kuni kana akkanaan wanni jira. Artii tana durallee eegasillee eegaan hojjedhellee namoota biraallee wajjin hojjedheetiin jira. Namootni biraa kanii wajjin hojjedhee artistii Jannaa Sannii fi wanniidha wajjin eenyu Nasraa Gursuu. Adde Nasraa Gursuun artistii keenya jaalatamtuu fi qabdu isii wajjinis hojjedheetiin jira. Shaggooyyeen hojjedhetuni isii wajjinis Kuaraan seenee fi jalaan qabee fi way alaalaasi sagalee teelaayoo way kottuu na baadhaasi ogeeyitee shaggooyyee way kan beeyne barsiisi bottuu afran kalloo asii dhufee kunoo yuubee dhangalaasi ka jettu kana isii wajjinis hojjedheetiin jira. Adde Jannaa Sannii wajjinis sirba shaggooyyee tokko audioodhaa garuu gara viidiyootti hin jijjiirre hojjedheetiin jira. Ammas Nasraan sirba kana Gibsitti viidiyoo isaa waraabdee kilipii isaa waraabdee Gibsitti waan waraabdeef jecha nama bakka buuftee hojjette malee sagaleedhaa fi goorsi ana. Baay'ee waan namatti toludha hojiin ati kanaan dura hojjechaa turte. Haa ta'uuti malee daawwattoonni keenyas waan irraan eegaa jiru waan ta'eef sirboota nama kanaan dura hawaasa keessatti kan jaallatu kan immoo kan ofii jaallattee asuma daawwattoota keenyaa gosa televizyiinaa kanaan hojii baay'eeti walitti deemaa isaan. Shaggooyyee qofa osoo ta'e sirba kamisee illee hojjetee jira. Mala jaalala kee bu'ee karaa harargee nagatti adii malee hin jira bakkaan garaa yaadeen qaamaan dhaqaa jira gama walloon deemaa gama raayyaan deemaa jaalatee yaa jira bareedduu sanbatee si qalbii naatee mala jaalala luftuu barii baatee bareedduu sanbatee si qalbii naatee ashiita jaalala bari baatee audio sirbi kun amma maastaraan torka fayyee jira kilipiitti hojjennee ispoonsarii waliin kan inni argatu taate fuula dura aadaa bareedaadha ittiin hojjedhe yeetii yaada qaba. Kan biraa immoo Jannaa wajjinis hojjennees
tokkicha koo boona addiyee koo gamna kan hin jiru fawwe saapona koo damma gaadatu nuuf tole kan tushalaama weedduu waliin buuna kan halkan ji'aanaana qabbani koo haala yaa firii baanaana anis takkitti too boontu addiyee too gamna ka nargaa batee jira. Sirbi isaa sirbi majannaa hojjenna kunis fuuldura misiinis dhuftee biyya keessa jirti suuti teessee wajjin hojjenne waan ta'eef Filipitti hojjenna jennee yaada qabna kanis ammaan tana maasteraa harka keenya jira. Fuuldura illee ammallee kashawaa tokko amma kan inni hojjechaa jiru jira. Saba shawaadha. Beeksisa shawaa tokko kan inni amma eegalee jira. Sanis xumureetiin gaafee dhuma hojii qabbaanaa hijeetii yaada. Amma egaa daawwattoota keenya egaa sagantaan keenya garraa haga ammaa waliin haasaa ture akka isinitti tole abdii qabna. Ammallee sagantaan keenya akkuma tuffetti jira waan ta'eef haga xumuraatti nu daawwadhaa jecha. Mee Hamad artiin tuni egaa waa baay'ee jechuun chaalenjiiwwan baay'ee nama dabarsiisisti. Jalqabarraa haga xumura fakkeenyaaf amma muuziqaa tokko hojjechuudhaaf istuudiyoo haga walaloo bilaloo hojjettee uummata biraa keessatti rakkoowwan garaagaraas qunnaa akka sanammoo mudannoo garaagaraatu jira. Mee Hamad gaafa istuudiyoo deemu rakkoo yookaan mudannoo isaa keessatti mudate waan waan sanatti koi waan singati sana hojjetti sagantaa maal seete ani turruukaan shugguyyee dhiitu lafa dhiituudhaan beeku hirba kana riitmi wanta jamban lakka hojii keessa jira elektirooniksii keessa jira riitmi hundi shukunnaan galleeni waa'ee miila kan lafaa baasee lafaan qabu godhee hirba kiyya dhaggeeffachaa sirbuudhaan beeka amma kana shugguyyee yookaan goomarsiin hawwii Bukan kerja ni juga dah mesyau berapa jauh nanti. Tajuk tiga kacang boleh dapat apa? Tajuk dinas jadi ceruban dari jatuh. Ufir boleh jalan pakai. Milion dapat. Jangan tamamis ufir isa dua isma sangkan. Jadi mana benar rati ini benar kamu tadi dapat diitan. Mari kita angkanin dia hui ritma kanin buka bufi kanin be hui pa kan nanti kacang ijazah ni be. Ada minum saya sana je. Ambil minum ni sana je. Jadi mila tinggal lagi pada ni dapat diitan. Hongkong kabe jadi mari benar rati jadi jarak kamu tadi. Bila edaisan agar tensin jadi akan senang kawan ni mungkin nak kasih itu je. Ati lihat wana cerai sari demi cerai sana ni. Musik akhir level lesa gitu. Dan isan muka berapa ni fi mila pergi nak faktor kabaja. Hongkong kaba Hong kana kaba akan senang kapan lagi. Anak aku di sana kan itu tidak pandai. Ega masih di Amero mantra Kristi, anak aku fontain arti Oromo Hundumanu challenge kita kamu. Mali flow jenis audio terkait karena misalnya karena sekarang kan itu waktu nyat itu jadi berada kami kawan yang kami kamera kami kah one phone kami ini berarti itu waktu audio aku juga pada nanti musik ada ketiadif kasih aku dan itu waktu Asal aku dan itibaf ni emas gana klip di daftar, biar siapa kemudian di sini, mereka kasih kuma pertama, sigafat, angka kuma pertama, angka kuma pertama sigafat. Karena irregutan artis tu taknya, karena challenge itu, so sebuah audio di sini, so klip itu nilai nafas kan. Malifi abutin asmanuan itu juga, abutin kabenya oromotis. Kalau makan agar arti itu bisnis
artiin tun qabeenya keenya artiin tun qabeenya uummataati artii kanatti bizinees argachuu danda'a jaanii akkuma gartee barumsa biraa kolleejjiitti bananii gartee irra barsiisan kanarratti artii Oromoo kan gartee wanni muuxannoo cimaadhaa fi gartee artii Oromoo tana tursiisuudhaa fi gartee artii Oromoo tana gara bizineesaa jijjiiruudhaaf fuula dura illee walitti qabeenya itti baasanii gara kolleejjiitti osoo ol guddisanii gartee akka barumsa saabjektii tokkotti kanneen gartee waan gartee qulqullina qabaatu oomishaa osoo deemanii dhugaadhaan gartee intarteen godhanii gartee qabeenya dhaabbata guddaa tokko dhaabanii irratti investi godhanii artii Oromoo irratti gartee itti deemanii gartee modernize godhanii gartee bifa haaraan artii gartee qulqullina qabatu osoo gartee oomishanii gaarii natti fakkaata maaliif abbootiin qabeenyaa Oromootii fi sabbuma keenya akka warra biyyaa keenyaa tokko maaliif investir irra godha warri biraa eenyummoo abbootiin qabeenyaa achi garagaltee laaftoonni kun qabeenya kiyya wanni kun bizinesa jedhanii ilaali kana gartee osoo itti yaadanii fuula duratti osoo akka biyya qofaa osoo hin ta'e akkuma artii Oromootu osoo itti sila abbootiin qabeenyaa irra fuudhee artiin Oromoodhaa ni fuudhee galii waa takka abbootii qabeenyaa amma maal seeti warra yuutuubiitii wajjin dura abbootiin teenya lafa teenya qotaniiti lafuma teenya irraa irboo qaban irboon kuni maali harkarra guddaa abbaa lafaatii fudhata harkarra xiqqaa gartee isa kanaan nyaata ta'anii abbootii lafaa gabbalan amma artiin Oromoodhaatis bifasanii abbaa lafaati itti dhufe ammaas harka lafa jiraatiin modernize ta'e maaliif abbootiin qabeenyaa YouTube'ni baratanii YouTube'in kanarraa artistiin tokko YouTube'in kun saantiima hangana herreegaa namni beeku hin jiru artistiin keenya irraan beeku hangana view takka nama tokko irratti hangana muratan hanganaan naa kafalamaa waan beekamu qabu nama miliyoona tokko waggaa gartee sa'aatii kuma afuran san si kafachiisa namni miliyoona tokko waggaa laale sa'aatii kuma afur ta'a qarshii qolee fudhannaa siin jaadhu bira mootummaa irraa murre inni immoo taa'ee YouTube baratee akka dachaafatee ta'a nuti baadiyyaa keessa naannoo maallaqa keenyaan garaa biraa hidhannee biraa beeynee eegonnee artii Oromoo targattee waraabnee kilippii talinee bichoota fennaa tana fe'eetii taa'ee ukkuliin wajjin qotta taa'ee jechuudha. Maaliif nama tokkotti saantima kudhaniitu isaa qaballee osoo artistiin kun beeke silaa saantima kudhan sana irra anamman tana kiyya gara 1998 moo kanaa dhaabanii jira naannoo shawaa irratti hin fe'e kanan namoota 1998 kana keessa qarshii hangaan qabuus hin beeku yoo nama dhaquus fedhan qarshii 500 yoo kennan qarshii 1000 kan ganna herreega qabde jennee yoo kennanis maaliin hin ta'udha nama miliyoona takka waggaa laalamee walqixa fudhannaa gibira mootummaa irraa murree jira amma nama 700 500 600 sadii kan laalame immoo waan inni herreegatee taa'amee. Sagantaan keenya har'aa weellisaa Hamaad Abdullaahi waliin ture asuma irratti xumurree ture an Asaffaa Tashoomaan jedhama akkasuma immoo ogeessi kaameraa keenya Sinkitaan Tamaam waliin ta'uudhaan sagantaa kana simbiraan gaa turre sagantaa nuti isinii dhiyeessaa turre asuma irratti goolabame sagantaa itti hanga wal agarrutti nagaa. Kana wallo duka kirantamne tadima shawade koka kangaran sipna go duka esatarke sistema kana wallo duka kirantamne tadima shawade koka kangaran sipna go duka esatarke sistema Ya
jedhaani kaagabayyaatu mukuma shawaadee kokkaana mannaatu jedhaani kaana mannaatu dhuguma sirbaan oola badhiitu kaan lafan barbadeessaani shawaadee kokkaa jibbaan oola madhiisu kaan naman jaataneessaani. Kana walloo lukaa keerran taphne jadiima shawaadee kokkaa kan garaan siif lagoo lukaa eessatti argeessisiima. Kana walloo lukaa keerran taphne jadiima shawaadee kokkaa kan garaan siif lagoo lukaa eessatti argeessisiima. Kan koturi deye birbinga dofani ejma busani kalu shawade kokayo jartira pudi deye wanda bota kukani ejake pudani badu. Kana walloo lukaa keerran taphne jadiima shawaadee kokkaa kan garaan siif lagoo lukaa eessatti argeessisiima. Kana walloo lukaa keerran taphne jadiima shawaadee kokkaa kan garaan siif lagoo lukaa eessatti argeessisiima. Berata merami ye korbeesreetimi shawaadee kokkaa bu'eerada merami kaasimbiraaf namatimi gamalee dayinoo lekaayya kufuu balbalduura shawaadee kokkaa dallalee galeenoo lekaa dhufa gaafsa madduura. Kana walloo lukaa keerran taphne jadiima shawaadee kokkaa kan garaan siif lagoo lukaa eessatti argeessisiima. Kana walloo lukaa keerran taphne jadiima shawaadee kokkaa kan garaan siif lagoo lukaa eessatti argeessisiima. Baadadde lagaana dinnicha beelataani shawaadee kokkaa uumaa dhabdee yagaara kan sin dhaggeeffataani ijaaramti yoobiitu kaayyataa fi joobirgaama shawaadee kokkaa siyaadan kiyyooliitu kaayya rigaa konaagaama. Kana walloo lukaa keerran taphne jadiima shawaadee kokkaa kan garaan siif lagoo lukaa eessatti argeessisiima. Kana walloo lukaa keerran taphne jadiima shawaadee kokkaa kan garaan siif lagoo lukaa eessatti argeessisiima.